نضيف تؤكدك استراتيجي لك عجيز سماي سينا رزمين نياتو سينا نمني غودرت بيير غرنغلچنا يو اكبهاتي جيبتانيزي جيبا كغفكمتا سينا تنغدو او بلي سبا غدافر سو وند كون تامين بر اليترا دك ياسين الفافا جول كنبه وفي لكي لا جري لا تشورو مود اوريغي بجرا غرو مولس دراسو بلس خير فدو سوري جرا بغا دراس مولس درا نمني مولس درا اليترا دك قبصورو مود غورما ارترا سن دنگدان سينجيبر واقو غوتودا elemon wore gam never واقو غوتودا واو بوتو gafa enyu jatamo ta khais gafa fincil tota bale jani e galansa yesun duga dan jirti amo bilisuma oromo tan berbada aya duba dapu kawe oromo da hadawe elemo da mo wago butu dura naimi falmata na dai naimi abotin tanya berkawe dawa tur tayaro sani tibar soman na opsi gafi debis no kaweni jirtu desiti gafin tiya khadura maka oromo da tindinatti kawe dawe elemo da mo wago bututi warra wallot khadina takawe de dura de lakki dabadu wallo jirtu kawe dura kade سينا أورومو كتير وقاعد بس يدور كده والله ده قافز كوين نجرتو تلا لا والله كتكسو قافا لولا والله ومتولو من والله وهم دان كبساي ورا دان كبساي غاتشران كبساي ملي غاسن كوين نجرتو كسيني سامبرادي ميتي ومن والله امت دبافر ندور كبساوي ندور دي لولا توري غرو غاسن ميشا ادا غاتشنا ورانا منچا خنا لولا تورن قوي ناسوجله قوي مقا اوروموتين كدوره دينت داوي واقو غوتوتي مو اليمون سينجي خنو قفنا ديبس اكا اليمون جارما يا مكانا ولا دامبام تقدو نموتو اما فينچله دينا سا قرچو لاف نمو قبسو قطان ديرو وريغم غدتورا غافي ديبس غافده اكا جارما قوي Akka jaarme adda bilisummaa Oromoodhaatitti namni akka jaarme akka Oromoo sunis jaarme elemoon lakki waaqoonis jaarme qabalaal jaarme qab akkama jedhatu qeeseema waaqoo ganda galchanii qotee bulaa qabalee takkaati maatiidha jan kanaa miti waaqoonis jaarme qaba jaarme na xayyaarati bar egaa jaarme san feetu waliigalii feetu fudhatin garuu lolli baalee deemaa ture irmaa lola kabale te takka abaun goten beitu takka abaun goten beitu aklo lobale hanga waqo gutu wana jaralchi takka abaul chiften beitu malif tayyaran kani don sigale tayyaran kani dachi fi samin ittiboni dawani warani waqo moheti bale hunda khaysa yase bilsomse nagan jiracha turan hanga sakalka bawlolte okay gafta kan gafda malif nanno biratra dakani lol sura hirmachu bani malif jarran qoftin dake hirmat jarran anasir sibin devisa jarran gawasan dammaqeti ummanni oromo da kun fujirte hundino hadara ida sillase hadara milli kulinja kana khaysa utale beheti bakka oromon dammay tayirtu bakka oromoon hirriibaa haate jirtu bakka oromoon qawwee dhoobeeytu jirtu lafa baalee barbaadee waaqo fadhaqee yaa waaqoo keenya lafa kanarra ummata dammaqan keessaa hin dhufe akkatti ummanni keenya miidhamaadhaa jira baga jiraatte alhamdulillah jedhee isaa wajjiin hidhatee gaafa xayyaara buusan jaarraan kaameraamaani ture kaameramaan namni kaameraa waraabaa ture jaarraan achirraayi waaqoon jaarraa leenjisee abshir jaarraa hudoon tahaanee hidhannee jirra dhaqiitii ummata keenya kachisees nuu dammaysi akka hidhatan godhiitii nuu jaari jedhee gorsee addeebe jechuudha jaarraan san booda dhiiroo maa raftanii mitiiwunoo obbolee keenya baalee jaarimi lolu jiranii diina firraa baasanii naa obsi siifin fixa lage kaa ummata keenya jee lafaa ka'ee ummata lallabechu gaafa jaarraa si lallabu joolleen teenya wallaggaa duruuyi ABO siyaasaadhaan jaartee qopheessitee taa'u jirti kana finfinnee kana warri barate warri qara jechuudha warri timirtii qabu
kana jaarraan oliis dhufee jara kanas dirmachiise aboo jara nu baale keessaa akkatti waa qololu jira baale bilisoomte nuti rafu jirra umri khayra jira ummata kana karaa kamiin kaafnaa maal jennee kaafnaa lafaa haa je'ee lallabechuudha achi warri duwalaatii fi warri bahaa walii galee gaarattiif darban samboo daga khani maqaa waaqoodhaatii fi maqaa qabsoo baalee belleessuu eegalan gartee seenaa san hin barreessine qabsoo gandaa qabsoo qotee bulaa homaan beeyne qabsoo wallaalaa godhanii seenaa awwaalanii qawween maqaa qabsoo kan dura dhoomte harar xirroo maali carcar xirroodhatti ilmoodhaan dhawe tabaalee dhiisanii obboleessoo lola dhoombir awwaalanii jechuudha. Seenaa kan awwaalanii. San qawween dhukaasin dura baalarraa dhukaa'ee san walii galle. Ammoo gaafa ati ma jara kana gubbaa dhaqee abaa'u dammeesseetu kana jarri kun caatii fi mi'eessoo qaba gaafa kana waa'ee Oromoo fi Oromiyaatu quban qabani. Isaanii ati waan Soomaaliyaa keessa kaa'anii hattaa si'aat barreen isin dibicha mukeedhaati maaltuma Oromoo fi Oromiyaa isin dubbisiise jee jaarraa faadha maamota Oromoo dookee faadha uummanni kun ol lubbuun jiranii adda bilisummaa Oromoodhaan moggaasanii faajjii tolfatanii karaa dandabranii yaman dhaqanii ilaa Iraaq ilaa Siiriyaa deemanii meeshaa mayyaa fudhatanii namni 36 isaanii laal walaleessaadhaa fi wallisaan qabsoo yookaan siyaasaa gajjaa keessatti qoodni isaan qaban haga tokko. Amma karaa bahaa kana irreedduu namni nuti dhaadannuun walaleessaadhaa fi barreessaadha. Akkatti walaloo maarree barreessee akkatti maarree wallisee goota keenyaa wallisaadhaan jenna. Wallisaan uummata dammaqsuu keessatti qooda guddaadha qaba yes. Uummata kakaasuu keessatti qooda guddaadha qaba. Garuu yeroo kana jennu warra qawwee dura dha'uu nu barsiise warra akka waaqoo guutuu fa'aa dhugaa isaanii waakkannee yookaan dhugaa isaanii dinneeti qabsaa'onni jajjabaan walliftootuma kana yookaanis walaleessaa yookaan warra walaloo barreessu. Kana jechaadhaa jira kan dhaadan nuti alaabaa tolchinee maarreedhaa nuti alaabaa san bar waan irratti tolchitu khalafa sii kaahe warra dura qawwee dhawe kana si gala warra kana. Bar diinarratti gaafa amma arabaniin fi turkiin seenaa turanis nama meeqa wareegama kafalee bar lola uummanni takkan galle eega calii calan qooddetti aanoo irratti eega uummanni qabsoo takkaan uumuu deebi'u qabsoo godhaa ture. Falmata waa'ee qabsoo akka Oromootti fakkeenyaaf Walloosii uummanni Arsiitis Shawaanis uummanni Ituutillee lolaa ture Arsiin lolaa turte inni suni akka sabummatti lolamaa ture. Garuu ammoo qawwee dha'uudhaan xayyaarri itti ka'ee Oromoodhaaf qabsoo kan gartee godhe waaqoo guutuu fa'a. Yes. Jaamee ka jaarranuu achi dhaqee kaameeraa xayyaara buuse jaarra kaasee jaamee irraa haasaamaa tinjiru warra kanaatu. Walii galle san walii galle. Ammoo qabsoon adda bilisummaa garaagarummaa akkasii jirtu. Akka jaarmaya siyaasaa akka Oromoo fi Oromiyaa guutuudhaatitti jaarmayni ka bu'uursiise warra bahaati. Lakki warra baatii miti lakki warra baatii miti laal guutumatti warra baatii miti warri bahaa wareegamuu keessaa qoodani qaba qabsoo Oromoodhaa hoogganuu keessallee qoodan qaban wareegamuu keessaa qooda qaban. Bar garaagarummaan qotee bulaan baalee ifi ka'eeti if jaaree if gurmeessee waraana birgeediidhaan cibirraadhaan uumee waraana Hayilasillaasee akka baalee gadi seenne godhee amat torba ifi bulchee kadha laal kana dagatiin kana qabatu taakka ji lammata joolleen dhihaa joolleen wallaggaa maqaa abaa'u kanaan siyaasaa alaa fi keessatti akka hidda hidhattee arra sagantaa siyaasaa addabsuma Oromoo jettuun kana isaantu si barreesse. Sagantaa siyaasaa addabsummaa Oromoodhaa. Isaanii akka isaan abaa'u jaaran ragaa isaanii maal qabda ragaa isaanii himime ragaan isaanii maal akka abaa'u isaan jaaran hundeessan. Sagantaa siyaasaa addabsummaa Oromoo takka dubbiftee? Takka dubbiftee? Dubbiseeti midha. Ni beektaa embarees naawus eenyu barees? Awu qabsoo durii jaarraafaa barreessu. No lakki sagantaa siyaasaa addabsummaa Oromoodhaa eenyu barreesse naa himi obboleessa. Warra bahaatii barreesse. Eenyu barreesse hoye amma nama barreesse si mudee baawee akkatti mal durmaa jechuun miti beekumsaa wajjin haasoo gaarii laal beekumsaa wajjin waan takka gudubbannu beekumsaa wajjin haasoo gaarii eenyu barreesse. Jaarraafaa barreesse Maamud Umar Qaadiifaa Maamud Bookee faa jara kana warra barreesse qabsoo duraa.
اوكي هنا اوكي خبر خلينا نسيت وقبلنا نما هم جايزين كافين قبلني لكي قبل لكي قافين تيا alaabaa eenyutu tolcheedhaa miti. Alaabaa tiyya walaloo kana eenyu barreessa walaloo faaruu alaabaa eenyu barreesseedhaa miti. Gaafiin tiyya sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoodhaa hangammaa deemtuun kana eenyutu barreessee siin jee. Jaarraa Abbaa Gadaafaan. Baaroo Kumsaadhaatii fi Leencoo Lataa barreesse. Fuulduraaf illee yoo namni si gaafate akka deebituuf sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoodhaa Baaroo Kumsaa Leencoo Lataatii fi Diimaa Nagoofaadhaatu barreessee lafa kaa'e. Ammallee haga guyyaa irraan tanaa adda bilisummaa Oromoodhaa sanumaan deemaa ittiin jijjiiranne. Dhageeffadhu kan amma dura hayyoonni Harargeetiis, Harsiitiis, Kawallagaas hedduutu raase kan isaantu barreessee lafa kaa'e. Baatti onni ta'e amma dhugaa jirtu mormaan jiru laal. Baatti wareegama maqaa ABO'tiin wareegama ol'aanaadha kafalan warri ba'aa. Warri Harargee jedhanii kun hedduu wareegama. Maaliif? Uummanni isaa teessuma lafarraa amala uummatarraa qabsoodhaa waan mijaa'uuf warri Oromiyaa jiru Wallaggaatiis, Kashawaatiis, Arsiitiis hundinuu naannoo kana walga'e Baalee fi Harargee keessa uummanni amala gosa takkaa qaba, aadaa gosa takkaa qaba, aadaa waa dho'isuudhaa, aadaa dabarsanii wal kennuu dhabuudhaa qaban uummanni karaa gammoojjii Baalee fi Harargeedhaa kun aadaa akkasii qaban. Kanaafuu ummata Oromoodhaa qorataniiti lafatamtu dabarsitee nu kennin amma Wallagga jedhan. Wallagga keessa namni ka'aatii lolaa wareegamaa jechuudhaafu amantiin murteessaadha. Amantiin isaanii amantii kiristaanaati. Amantii kiristaanaatti ka'anii nama tokko sababa malee ajjeesuun wanjala ibidda sina qajeelti amananii naa'obsi fixaa guutaa samaraayiz godha. Karaa Shawaa dhufan akkasuma karaa Harargeedhaa gad dhufan ummanni kun ummata amantiin isaanii dammaqsuudhaaf laafaadha. Aboo ka'iitii jihaada seeni ka'iitii wareegame ka'i qabsoo godhi ifirra duun qabsoodha kuni amantii ta'e ummata kana dammaqsanii kaasuun laafaadha. Lama dammaas ummanni kun dabarsanii wal kennuun qaaniidha. Obboleessa tokkomuun obboleessa ajjeesuun qaaniidha. Kanaafuu qabsoon ummata keessa ta'uudha qabdii jedhaniiti murteessanii naannoo hundarraa karaa kana godhufan. Kun maal godhe? Ummanni naannoo kana qubatu akka wareega ol'aanaa kafalu isaan godhe jechuudha. Akka wareega akka dargaggeessi lafarraa dhumu akka diinni asirratti xiyyeeffatee ikoonomiidhaan lubbuu namaatiin maaliin miidhamu ta'ee jechuudha. Kana qooda kana fudhate Baalee fi Arsiidha. Baalee fi Harargeedha. Lok sambooda gaa ummanni du'aa lafaa ka'uun sambooda. Dur ka dammaqe gad deema. Karaa Harargee gad deema, karaa Baalee gad deema olii kanaa ka dammaqe. Kuni qooda isaan qaban ni keessaaf garuu dadammaqina duraa qawwee eegaluu sagantaa siyaasaa lafa kaa'uu maqaa ABO dhaabuu keessatti qoonni kajaraati. Nuti qabsoo gad dhufte walaleessinee bareechuu wallifnee sagalee bareedduudhaan uummata akka jaalatu godhuu qubee tolchuudhaaf tattaafachuu alaabaa tolchuudhaaf tattaafachuu kana keessatti qoonni qabnu qooda guddaadha. Garuu walli sun qabsoo siyaasaa godhuudhaaf kanaaf hin jeetti fayyaa ta'e. Caffee galatoomii hegereen isirratti yoo laalte. Assalamu alaikum. Alaikum salaam guutaa kanaafsi. Laal yoo hegereen isirra laalte gaafa Maamur Booqeedhaa achirratti yaamee hegereen isirratti gaafatan. Akkaataa adda bilisummaa Oromootti hundeessan, akkatti barreessan, akkatti lafa kaayan, akka Soomaaliyaa. Bar jarri kun bar walliftoota. Jarri kun bar walliftoota malee hoggan isaaniitii miti. Warri maanta itti maqaa dho'itu kuni walliftoota. Warra yadaloo barreessu, warra walaloo barreessu, warra yadaleessu, warra yaa bareedduuti yaa maarreessu godhaju kana malee kun bar siyaasaadhaa miti. Walli isaan siyaasaadhaa miti. Waan kana dubaafadha. Sigalee walli suudhaa fi siyaasaa hojjechuudha adda. Kumaandara uummanni kun bar kumaandaraa fi jeneraala bar. Walliftoota laalu warra walaloo jaarrafaadha wallisaadha. Bar jaarraan jenne mati. Laal warri jaarrafaadha warri achi keessatti hundeessa waan kana. Jaarraa waraana. Jaarraa miti. Jaarraa waraana laal. Maamu Booqeew. Naabsi falmataa gundu naabsi laal waraanni ni lola hiduulaa ni duulchisa. Hogganni siyaasaadhaa garuu warra duulu kana sammuu isaanii qaree lolaaf qopheessa. Laal
garaagarummaan loltuudhaa fi hoogganni siyaasaadhaa kana warri waan isin baan himmati hoogganni siyaasa nam tokkummaan tana anamma si dammaysee hidhannoo sammuudhaa si dhachiisee si leenjisee qawwestilee ibdassee ergu ani kun maastara sammuu keetii jechuudha. Warri siyaasaan deemu warri kaleen coolataadhaa diimaan goo baaroo kumsaa hin jiruuni maastaroota sammuu ta'e qaree akka ati du'aaf kennu si qopheessee si ergu jechuudha. Ati immoo warri yaamaa jirtu warra keetti sammuu isaanii ibdaaf qophooytee lolee lolchiisu. Maastaroota isaan duubaan jiru kana harkaadhaan jirtu akka agartuu barbaade gartee. No, bari jiran jara kanaatu itti naamamanii bara gaafa mul'isii fi jaarraan dhufanii finfinnee dhufanii baaroodhaa fi niin cofaa gata feeran iddamma isaan ka'ee wajjin hin deemne jarri kun achitti nafne jarri kun gaafa dargiin itti ka'ee uummata kana fitu deemne jarri kun bakkatee dhufe qabsoodatti dabalama malee. Bar warri dhufe sun masterminds amma baaroo kumsaa gaafa achi dhufu he was the mastermind of OLF laala amma dhugataa na haaluun barbaadu. Mastermindii OLF kasagantaa siyaasaa barreessee jara kana deemuun sammuudhaan isa ture. Seelee inni keessaa dhabuun qabsoon akka daan bittinnooytu akka daan facaatu akka olafaan deebinee wal nyaannu gootechu maaliif we miss one mastermind laal if keessaa mastermind tokko dhabne jechuudha nama nuun deemu dhabneeti walafaan deebinee bara meeqa akka wal nyaannee jechuudha. Seelee nama fakkeenya gaarii fiddeewu nama siyaasaa dhabuun amata 17 bakka olafaan deebinee fi wal nyaannu goote jechuudha. Booda dhugu akkam gaaffiin qaba carraan hookanna. Etuuf. Caffee fin gaaffii qaba caffee jaarraa abbaa gadaatiif mul'isa abbaa gadaa gaafa finfinnee dhaqanii mana baaroo tumsaatti leencoo fi baaroo hojii haasawan yaamicha goonee fiiti jaarmanni isaan qaban jaarma gola ja'uu qaban warri wallaggaa kophaa isaaniitti nuti adda bilisummaa oromoo qabna kanatti haa hirmaannu warri wallaggaati. Jaarma gola ja'uu qaban kamataa isaanii. Lakki jaarmee warra wallaggaa ture. Kophaa qaban jaarma kophaa qaban. Jechuun lakki jaarmee warra wallaggaa ka gola jiru ture an takka dhageen beeku hin jaa. Ka gola jiru ture gola wallaggaa ka jiru. Jaarmee gola wallaggaa jiru moo? Akka takka dhageen beeku. Okay sifinti deemaaf sifin adda baasaa. Hogga isaan yaamicha godhe jaarraa fi mul'isa yaamicha godhan lakkii nuti jaarmee gola jiru qabnaa ammas gara biraatiin gara hiriiraatti baanee mootummaa kana fonqolchina malee gara waraanaatti hin seennu jaariin nu didanii jee jaarraawwan kana sobaa haasame moo dhugaadha addanaa deebisi. An jaarraa akka jedhu dhageenya hin dhageenya. Hin dhageenya jaarraan akkas jee ture haa akka lammataa. Hin dhageenya. Waan beekuu barbaadu. Haa okay waan dubbanne dhageenyu barbaadu ati ammas gaaffiin lammataa. Garaagarummaan adda bilisummaa Oromootii fi warra Baalee jidduu jiru isaan maqaa Soomaaliyaa aboo jiruun lolan. Gaaddisa Abdullahi Ifaan nam 12 taaneeti dhaynee wajjin lola jennee maqaa Soomaaliyaa abootiin lolanii nu didaniiti maali isin Oromoon nuun jedhanii nuti Oromoodha jennaan nuti Soomaaliyaa aboon beeynu nama maqaan beeyneeni aboo jedhanii jennee biyya keenya firraa biraa gaddachaanee jee garaagarummaan jiru kana nama maqaa Oromootiin dhukaasa banee fi warra Soomaaliyaa abootiin loluu turan isaan garaagarummaan kana dhugaadha isaanii dura lola bane sirriitti adda baase. Ana adda si baasa gaadha naabsi laal yeroon dubbadhu qalbiin caqasa maqaan itti waaqoo guutuudhaa lolaa ture ka waaqoo qofa laayina san dura maqaa akkamiitu nu deemsisaa san boodallee adda bilisummaa Oromoodhaa yoo maqaa akkamiin deemne milkooynaa yoo maqaa akkamiin deemne meeshaa waraanaa gargaarsa harkannaa yoo maqaa akkamiin deemne maal jennaa kuni marii san boodaas ture san duraas ture. Waaqoo guutuufaan gaafa maqaa kana qabatan laata akkamitti meeshaa waraanaa arkachuu dandeenyaa itti tarsiimoo lafa haatanii siyaasaadhaan akkaataa itti meeshaa arkannu yoo akkana jenne qosaayis waan loluuf nu beeka. Maqaa loluun nu beeka. Waan goonu nu beeka. Haala kamiin meeshaa arkachuu dandeenyaa jedhaniiti lafa haatan. San boodaan garuu maqabellee isaadhaa gubbat deeme. Julmottuu qabsoo baane qabsoo gandaan godhan. Qabsoo wallaalaa godhan. Qabsoo nama waan beekne godhan. Qabsoo qa'ee keessaa qabsoo maatiidhaa godhan. Maqaan Somaalee abboodhaa maaliif kenname jedhanii akka ifii gartee karaa kamiin qabsoo goonaa qortee deemanitti yaaduu hin dandeenye.
kuni gabaabatti maqaballeessaa garee tanaaf godhame maqaballeessaa maasii Oromoodhaaf godhame Oromoo naannoo kaatiif godhame akkasii miti. Jeneraalotuma isaaniitu haasa'ee bar mangudduma gaafas loltee haasa'ee malee akkas taatu bar Somaalee galbee ture moo bilisa kiyya Somaalee galbee ture harka keessa. jechuun maqaballeessiidha jechuudha. Lakki Somaalee galbee jedhanii hin turre kana yoonni Oromoodhaa hundi keessaa qotuu hin turre. Egaa barma warri Oromoo keessaa ol ba'e maanta walitti maqaa dhawwitin kun bar Somaalee galbee turanii. Okay, gaaffii lama daatti sii dabra bareedu. Okay, Somaalee galbee dimoo Somaalee abboo turoo yaad. Naayim. Tokkuma Somaalee Somaaluma galbee. No, Somaalee galbee bar warra Afganee bar Oromoo Somaalee sun lolaa ture mee? Bilisummaa Oromoo gaafa Yamanii fi Iraaq keessa achitti embaasii banatanii waajjira mataa isaanii banatanii lolaa turanii fi waa leencoo lataatii fi baarootumsaa fa'aa eessaa wal qabsiifte akkamitti isaan diizaayina qabsoo tanaa ta'uu turan. Akkam? Baarootumsaatii fi leencoo lataa shanta shubbisaa fa'aan jaarraa abbaa gadaa fa'aan elemoon fa'aan ittiin qabsaawa yeroo sun isaan waliin quban qabanii ati isaanii baarootumsaatii fi leencoo lataa diizaayina qabsoo godhuu dandeessa isaan wal quba qaba jarri eegatuu gara yaamichaatiin akka diidan ta'e jarrini barri wal qaba. Seenaa reefuun tana diddeetiin yeroo sadii afurii hime reefuun tana. Bara meeqatti ayyee okay bara meeqatti ka qabsoon kun gaggeeffamaa ture qabsoon dhukaasaa bara meeqatti ka yaamichi isaaniif godhame addanuu baasi. Eenyu kan godhame? Leencoo faan eessa turan maalirra turan maaliin qabsaawaa turan jaarraa faan maaliin turan garaagarummaan isaanii maali bara meeqa walitti dhufan addanuu baasi. Wanta akka explainii godha chaansii naa kennita. Okay. Ila waa tokkotu jira waan amma adeeraan kee jedhe kana irratti